ummataaf nagaa buusuu barbaannan afaanin garee tokkotti qubalaatanii ofii ammoo of qulqulluu gochuun hin danda'amu jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed gabaasa BBC'n afaan Oromoo haasaa obbo Shimallis Abdiisaan caffee Oromiyaa keessatti taasisan kan dhimma waraana bilisummaa Oromootii wajjin wal qabatu irratti dhiyeesse sheer gochuudhaan yaada irratti kennateetii jira. ummata hiikkachiisanii haleeladhaaf saaxiluun misoomni gufachuun waliigalatti qeena Oromoodhaa iddoo du'aatii fi salphinaa ta'uun dhugaa haalamuudhaa miti jedha obbo Jawaar Mohaammed. Garuu ammoo badii Oromiyaa keessatti raawwatamaatiin jiru kana hidhattoota bosonaa qofarratti maxxansuun hin danda'amu jedha. Walakkaan badii kanaa humna mootummaatiin raawwatamaatii jira jedha. Fakkeenyaaf ummatarraa hidhannoo hiikuu garri lachuu bifa wal dorgommeetiin gaggeessaa akka turan ummanni aanaalee akka Giddaa Ayyaanaa, Fantaallee, Noonnoo fi kanneen biroo himachaatii turanii jedha. Gama misooma gufachiisuutiinis mana qonnaan bulaa gubuun sangaa tokkicha qabu jalaa qalachuudhaan mana barnootaa keessa maadheeffachuudhaan barnoota hanqisuun waan gamni lachuu itti beekamanii jira. Tokko basaasa mootummaa jechuudhaan yoo rakkisu kaan ammoo galaa warra bosonaatii geessite jechuudhaan dararaa irra gahurraa ka'uun qonnaan bulaan ooyiruu dhaqee oomishatu erga hanqate waggoonni lakkaa'amaati jiru jedha obbo Jawaar Mohaammed. Daldalaas yoo taate tokko butee bosona geessuudhaan kuun ammoo hidhatti darbuudhaan dabareedhaan maallaqa saamanii hasaarsuun waan barameedha jedha. Kanarraa ka'uudhaan daldalaan humna qabu irra jireessi godinoota Wallaggaa, Shawaa fi Gujii gadi lakkisee gara Finfinnee fi naannawaa ishii waan godaaneef sochiin diinagdee magaalota godinootaatii fi aanota hedduudhaa miidhameeti jira jedha. Yaalii nageenyaa kan gufatisanis yoo kan taa'u taate rakkoon gama tokkoon qofa hin turre jedha. Murnoonni fi qondaalonni sirnichaa gariin shira xaxaa akka turan beekamaadha jedha. Fakkeenyaaf akkuma haasaan eegaleen duula waraanaa bifa haaraan labsuu fi oola miidiyaa ho'isanii wal shakkii hammeessanii mariin haala gaariirra ture summaa'uu isaa waan haalamuudhaa miti jedha. Gama kaaninis olollii fi hasaasiin diigumsaa taasifamaati ture jedha. Rakkoon akkanaa kun ammoo akka waliigalteen marii nagaadhaa sun fashaluuf karra guddaa banee kan jedhu obbo Jawaar Mohaammed. Ammas taanan jarri mootummaa yaada lolaan warra bosonaa dhabamsiifnee nagaya buufna jedhu dhiisuudha qabu jedha. Ilaalchi kun waggoottan 6 darbaniif yaalamee bu'aan buuse yoo jiraate lola gidaamii ture godinoota Oromiyaa 17tti babal'isuudha jedha. Dargaggeessi hedduun bosona kan seene baratee eebbifamee hojii dhabuun isaa hanqatee qe'ee haadha abbaatti hidhaan ajjeechuu fi reebicha guyyuu raawwatamuun jiraachuu waan dadhabeef gara bosonaa akka seenaa jirudha. Jawaar Mohaammed kan yaada asirratti kaasaa jiru. Nageenyi bu'ee dirreen siyaasaa bal'ate dhiibamuun kun hamma hin hafinitti dhibbi ajjeefamu yookaan harka kennatu kumaatamni bosonatti galuun ittuma fufaa jedha. Akkuma waggaa 6 durarraa eegallee wayii waachaatiin turre lolli kun kan itti wal injifachuun danda'amuudha miti jedha. Gidiraa sabaatii fi kufaatii biyyaa hammeessuu yoo taate malee badhaadhinnis ta'e bilisummaan wal waraansaan Oromoodhaaf dhufu akka hin jirre yaalii waggoota darban gama maraan godhamaa turerraa qabatamaan waan agarre natti fakkaataa jedha. Falli jiru wal dhibdee siyaasaa marii dhugaatiin hiikanii araara buusuu qofaa jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed gabaasa BBC'n afaan Oromoodha waa'ee Shimallis Abdiisaa dhimma warra bosonaa ilaalchisuudhaan haasaa taasise gabaasa BBC'n dhiyeesse kana maxxansuudhaan egaa sheer godhuudhaan yaada kana irratti kennate. Gabaasni BBC'n afaan Oromoodhaa dhiyeesse kun akka jedhutti yaa'ii idilee caffee Oromiyaan dilbate eegalee adaamattaa jiru irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan dhimmoota ijoo godhanii irratti dubbatan keessaa tokko dhimma nageenya naannichaati. Dararaa fi miidhama sababa nageenyaatiin goleewwan Oromiyaa adda addaa keessatti gahaa tureef jiruufis qaamolee hidhatanii socho'an jabeessanii qeeqaniitii jiran. Abaa'oo shaniin jechuudhaan obbo Shimallis Abdiisaan kan dubbatan waggoota dabran kana uummata Oromoo irratti abaa'oo shaniin waan suukanneessaa fi qaanessaa raawwateetiin jira jechuudhaan caffee sana irratti dubbate. Humni kun ambulaansii gubaatii ture. Haadholii Oromoo baadiyyaa keessa jiran ijoollee isaanii nyaachisuu qofa osoo hin taane gumbiishiis hir'isee ba'aa itti ta'eeti jira jedhani. Humni hidhate kun Oromoon bu'aa qabsoo isaa akka hin dhamdhamne qe'ee Oromiyaa jeequudhaan uummata keenyatti madaa mogolee ta'eeti jiraallee jedhani. Humni kun qe'ee Oromoo qe'ee dhiigni irratti dhangala'u godhee salphina hedduu keessa nu galchee jedha. Humna misoomni akka hin hojjetamne taasisuudha jechuudhaanis haasaa obbo Shimallis Abdiisaa taasisan gabaasa isaa kana keessatti kan itti fufu BBC'n humna uummata dukkana keessatti hambisuudha jechuudhaanis dubbii Shimallis Abdiisaa dubbate dabaluudhaan maxxansa. Hidhattoonni kunneen kutaalee Oromiyaa adda addaatti uummata hidhannoo hiikkachiisa kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaan kanaanis uummata saaxilamummaa biraaf
oolchaa akka jiru eerani. Humni kun ummata keenya hiikachiisa sodaa itti naqam. Humni finxaaleyyii ammoo dhufee ummata harka duwwaa jiru ajjeesaati bahee jedham. Shaniin galgala hiikachiisee haala mijjeessaatii fi bulam. Finxaalayyiin ammoo ganama dhufanii ajjeesuu kan jedhu obbo Shimallis Abdiisaan ummanni keenya kana keessa bahe jechuudhanis dubbataniiti jirani. Waggoota darban kanatti humna abaarsaa kanatu nutti gale kan jedhan pirezidaantichi humni shanee kun gaafa finxaalayyiin naannoo keenya seeni ummata ajjeesu isaan hin du'an jedhee jalaa dheesse jechuudhanis qeeqani. Badiin sababa rakkoo nageenyaatiif ummata Oromoo irra gahaa jiru waan sabichaaf malu akka hin taaneef kallattiin qabsoo sabichaa silaa misooma ta'uudha malee jechuudhanis kan dubbatan BBC yaada isaanii dabaluudhaan gabaa isaanii kana keessatti eeranii humni hidhatee bariisaa injifannootti daraa ummataa itti fufsiisuu kaayyeeffate kun naannicha keessa buqqifamuudha qaba kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaan mootummaan akkuma duras jechaa ture filannoo karaa nagaatiif qophii ta'uudha eeranii mootummaan humna badii kana hunda hojjetee nagaadhaan simatee nagaadhaan galchee deebisee ijaaruudhaaf qophaadha jedhani. Kun immoo ibsa qofaadhaan miti. Marii nageenya Taanzaaniyaa qopheessuuf tarkaanfii mootummaan fudhate kan uummanni beekudha jechuudhaan dubbii Shimallis Abdiisaa dubbatee gabaasaa keessatti kan eere BBC'n humni kun garuu boqonnaa filannoo nagaa dhiyaate kana fudhachuu diduudhaan kabaja nagaa kennameef ofirraa darbateetiin jira jechuudhaan marichi milkii akka dhabu kan godhe garee hidhate kana ta'uudha komatanii. Garicha keessaa karaa nuti qabanne sirriidhaa miti karaa nagaatu nu baasa kan jedhan kumaatamootaan marsaa sadiin galanii leenjii fudhatanii uummatatti makamaniiti jiru jedhani. Isa kanaaf ammoo mootummaan dinqisiifannaa olaanaadha qaba galatoomaa jechuun ni barbaanna jechuudhaan obbo Shimallis Abdiisaan caffee keessatti kan dubbatan gabaa isaa keessatti kan itti fufee BBC'n qe'ee Oromoo salphinaatii fi badii hin taane irraa hambisuudhaaf ammas kabajamaa caffee kana duratti kabajaa olaanaadhaan waamicha keenya dhiyeessina warra karaa nagaatiin galuu barbaadaniif mootummaan keenya qophaadhas jedhaniiti turani. Qophii filannoo nagaa mootummaan qabu agarsiisuufis daandii kiiloomeetira 1000 yoo ta'e mootummaan kiiloomeetira 999 fuulduratti deemee simachuudhaaf qophiidha jechuudhaan haasaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbate itti fufuudhaan gabaasni BBCdha kun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa qaamolee hidhatanii naannicha keessa socho'an karaa nagaatiin akka galaniif waamicha yeroo taasisan kuni kan jalqabaatii miti jedhani. Amma duras yaa'ii caffee Oromiyaa irratti irra deddeebiidhaan waamicha taasisaatii turani. Waamicha mootummaan yeroo adda addaa taasisu kana gareen hidhate kun garuu jechumaaf waan godhanidha jechuudhaan qabatamaa fi fedhii dhugaa miti jechuudhaan qeeqaatii turani. Obbo Shimallis Abdiisaa itti dabaluudhaan yaada kaasanii filannoo karaa nagaa warra diddanii fi humnaan isin mo'annaa warra jettanii itti deemtaniif ammoo jechuudhaan yaada isaa kanatti fufe obbo Shimallis Abdiisaan mootummaan tarkaanfii seeraa akka itti fufus eeraniiti jirani. Warra karaa nagaa didee karaa humnaa itti dhiibna jedhan mootummaan tarkaanfii seeraa ni kabachiisa. Gama kanaan hojii jalqabnee cimsineeti itti fufnaa jedhani. Jijjiirama aarsaa dargaggoota Oromiyaatiin dhufe kanam tiksuudhaaf ammallee qeerroo fi qarreen aarsaa kanfalee tiksaa akka jiruu fi fuula duraafis goototni sirna kana itti fufsiisuudhaaf qabsaan hedduun jiraachuus himaniiti jirani. Qe'een Oromoo yoo nagaa ta'e Itoophiyaan nagaa akka taatuu fi boqonnaan badii fi hookara Oromiyaa keessaa cufamuu qaba jechuudhaan irra deddeebiidhaan dubbatani. Oromiyaan nagaa taanaan Itoophiyaan nagaadha taati. Oromiyaa hookaran malee Itoophiyaa homaa gochuu akka hin dandeenye qaamoleen kun ni beeku kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaan warri abjuudhaan 4 kiiloo bulanis karaan ittiin dhufan fagoo akka ta'e ni beeku jedhani. Warra 4 kiiloo hawwuu kan ammoo guyyaa guyyaadhaan nagaa Oromiyaa buusuudhaan daran itti fageessaati deemnaa jedhani. Qaamoleen nageenya Oromiyaa hin barbaanne mariin Tanzaaniyaa irratti ture akka hin milkoofneef hojjechaati turani kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaan gaafa mariin nagaa sun fashalu bakkoota garagaraatti gammachuurraa halkan guutuu warra dhukaasaa bulantu jira jechuudhaan caffee keessatti dubbataniiti jirani. Gaafa mariin suni godhamu warri mufate halkanii guyyaa wanti kun akka fashalaa'u gochuudhaaf warra irratti hojjetee danqeetu jira jedhani. Gowwaan keenyas hawwii uummata isaa dhagahuu dhiisee diinaan gorfamee hallayyaadha seenee jedhani. Diinaan gorfamee diina gammachiise jedhani. Pirezidaantichi mariin kun akka gufatu gama mootummaa keessaa qaama gowwaan keenyas diinaan gorfamee hallayyaa seene jedhan eenyummaa isaa maqaan hin ibsine. Mariin araara Tanzaaniyaatti mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture gareen lamaanuu gufata isaaf quba walitti qabaatii turani. Deetaa ministeera nageenyaa kan turanii fi amma mana hidhaa kan jiran obbo Taayyee Danda'aa milkii dhabuu marii Tanzaaniyaatiif gufuu kan uume mootummaa isaan keessa jiran ta'uu qeeqaatii turani. Kanuma hordofuunis aangurraa erga kaafamanii hidhamanii amma ji'oota ja'a ol
ta'eetii jira. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasni BBC Afaan Oromoodhaa dhimma waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun obbo Shimallis Abdiisaan caffee keessatti dubbatan irratti dhiyeesse kana fakkaata. Kana egaa kan obbo Jowaar Mohaammed irratti yaada kennachuudhaan gama fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee jechuudha yookaan sheer godhee jechuudha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya haasaa obbo Shimallis Abdiisaa taasisan keessaa egaa namni waa hedduu adda baafata. Shimallis Abdiisaa jechuun garee takkatti quba qabu garee takka abaaruu malee waan rakkoo waraanni isaatii fi wantoonni garaagaraa Oromiyaa keessatti deemaa jiran qaama mootummaatiin raawwatamaa jiru kana takka ishiidhaa bakka irraan dubbatu garuma bosona keessa jirtu qofa irraa haasa'a. Kuni ammoo waan ta'uu hin qabne nagaa barbaannan ummata keenyaaf nagaa buusuu barbaannan gattaa marii dhugaa godhaa ummata keenyaaf nagaa buusaadha. Wal komatu wal abaaruu kana dhiisaadha. Wal abaaruun waggootan jahan dabran waraana kana sadarkaa kamirraa fuudhee eessa akka geessee fi arra waraanni sadarkaa isinitti hin eeyne sadarkaa gara aanaalee Oromiyaa 11 takkatti dhiyootan inumaa gabaasni ibsi kaafaa'uun baase gara godinaalee Oromiyaa 17tti ol guddisee jira Jowaar Mohaammed. Kanaafuu yoo dhugaadhaan nagaa ka barbaadan taate isin lachuu wal komachuu wal abaaruu dhiisaatii gattaadha marii dhugaa godhaadha jechuudhaan egaa yaada irratti kan tuudhaan gama fuula feesbuuk isaa sheer godhee kanuma kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya kan mukurri isin buusuudhaaf dhufne nagaan nuuf turaa isin.